Buleewwan kiyya kanaaf jiraadha. Egaa hunda dura rabbii keenya wajjin eebbisiisee amma sa'a kanaan kan gahe alhamdulillah jennee galata rabbii keenya dhiyeessuu dirqamna. Akkuma obboleessi keenya kaasuudhaaf ibsuudhaaf yaale keessatti argamnu mooraa ittiin hadiyamu yuunivarsiitii jaami'atu Imaam Shaafi'ii keessatti argamna. Sababni argama keenyaa sababoota lamaa fi sadii ta'a jechaadha. Kan duraa ziyaaraa yuunivarsiitii keenyatti ta'a. Itti aanu ammoo sheeka keenya, alima keenya akkasumas illee nama biyya keenya keessaa qabnu keessaa tokko kan ta'an Piroofeesar Muhammad Kamaal immoo ziyaaraa isaanii kan ta'u ta'a. Itti aansee immoo obboleessa keenya kan akka jaalannu akkasumas illee kan kabajnu kan yeroo gabaabaatti gara islaamummaatti dhufee bu'aa gaarii fi akkasumas illee bu'aa hedduu warra islaamummaa keessa ture caala bu'aa hedduu argamsiisaa jiru. Isaanillee baga nutti dhuftee baga ol garree baga gara amantaa islaamaatti dhuftee kan jennu ta'a. Itti aansee immoo obboleessa keenya kan makiinatti argamu jaala kiyya Ustaaz Qaabuu Abbaa Jabal. Egaa haala inni keessa turee fi akkaataa inni keessa ture namni hunduu ni beeka. Kan isallee rabbiin keenya si dhaqqabee asiin si baase sadarkaa tanaan si gahe kan jennu ta'a. Itti aansee immoo obboleewwan keenya hawaasa keenya kan lafaa kan onlaayinaa keessattuu ammoo kan kallattii adda addaatiin gurmaawanii wal ijaaranii obboleessa keenya cinaa dhaabbatan galatooma ulfaadhaa kan jennuun ta'a. Keessattuu ammoo obboleewwan keenya warra kallattii miidiyaa hawaasaa aappii Iimootiin argaman wal ijaaranii wal gurmeessanii akkasumas illee dura taa'allee godhatanii itti aanallee godhatanii kallattii saniin obboleessa keenya Qaabuu Abbaa Jabal si faana jirra si cinaa jirra jedhanii hamma danda'an waan humni isaanii danda'e gargaaraadhaa bahan. Isaaniinillee galatoomaa ulfaadhaa rabbiin keenya waan khayrii taate hunda walitti isiniif haa qabu kan jennu ta'a. Kanaaf sagantaan keenya kana fakkaata. Durarratti obboleessa keenya abdiidhaan anaa dhufuu baga nagahaan dhuftee baga rabbiin siif gammannee jechuu ni barbaanna. Aayaa ما شاء الله الله أكبر الله أكبر أفز القرآن ما شاء الله ما شاء الله أيه صوفة ما شاء الله أصفار مدفر أفت التوفيق نبي أفت إيمانا كفيا كنجها كقبينيا نتألفون رب النهافوت عمر الفاروق اتبافني مكا عمر الفاروق هجين إني دلقي وقاف صديتما سقلتما وانا من دليني رب أمريني هنوها ليرسو فهمي رب اتهابنو عدوي رب الراحة تبسو دلتومي التوفي جلق جناني اتدايمنا اسم مرتونا راتلون قد تم تاسا بقى جمد ما شاء الله بارك الله فيك Asumaan inshallah ta'ala itti aansuudhaan illee doktoraa fi akkasumas illee asumaanitti jabaatoo osoo turfaa fi silaa yeroo gabaabduu fi yeroo xiqqoo kana keessatti sagantaa guddaa fi guddaa kana ta'u kana sagantaa guddaa fi guddaa kana ta'u kana daqiiqaa kanaatitti بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله دكتورة كنا بيرا نودا كذي كذا الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم بارك الله فيكم ربي سرها جالت وربي سرها كيبل بارك الله فيكم التانو يا جماعة طيب
هاتمر ايوه سكن تايت مجموعة شورى جماعة مجموعة انتم ماشي أنا سكوت الحمد لله يرون وان معرفة شيفا جروف حقيقتي Aye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaa dhumaatiin irra geennee jirra. Sagantaan dhumaa kennaa akkasuma gargaarsa obboleeyyan keenya warra majmuu'atu shuuraa obboleessa keenya Qaabii Abbaa Jamaliif godhan kanaan durallee kennaan isaanii bira gahee jira. Amma mootiyyuu kennaa dhumaa waan nu biratti hafeetu nu jedhe waliigalaa inni godhan qarshiilee sadii kunoo doktora kennaa dhumallee ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله 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 Usmaan Jamaallee du'aayi nu godhaa fi Sumaanuu doktor du'aayi nu gootanii fi jamaan kun gaafa yaadni kun nurra dhufu gaafa dhimmi kun nurra dhufu yaaddofnee dhiphannee waan taanu wallaallee nuti nama hagaatiin jirra nama muraasatiin jirra akkam taana nama kana akkamitti gargaaruu dandeenya wanni gaafatame waan guddaadha jennee garuu ammoo wanni sun lafatti hin hafne obboleewwan keenyarra finnee barattoota keenyarra finnee akkasumas illee ustaazota keenyarra finnee akka yaannee miti akka yaannee olitti arganne obboleessa keenyaaf waan amma jedhame kana argamsiifne kanaaf isallee rabbiin kenna nu aafee kanaaf barattoota keenyaanillee galatoomaa hawaasa keenyaanillee galatoomaa ustaazota majmuu'aa shuuraa akkasumas illee hooggansa majmuu'aa shuuraa galatoomaa rabbiin isin haa galatoomfatu ulfaadha jennaani itti nu aansitan. أيه أكمل أرجع مكايرو مغربا نجرجر سجرا حقيقتي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا حقيقتي كايون أبو جبل أبو ليسك قاضي حسين إرمي الأمي أبو ليان قرين إرتي وريقماني إيسا في نمني سفكات ميت أمن قدان الرقاه شيخا كينا عالمة كينا شيخ زبيرين إسا يالچسو فدو ديمان آنا كفالي كيستي بلا كونكولاتاتين miidhamni guddaa warra galii lubbuun isaaniitu wareegamee guyyaa san nama meeqa walitti qabnee awwaallee amma nama 8 walitti qabnee awwaallee namni hafellee miidhamee obboleessa keenya qaadii sheek qaadii baay'ee miidhamnee baay'ee yaaddofnee baay'ee rabbiin kadhannee sababa jireenya nama akkanaa nama daacii nama khayriif deemee kanami keessee hawaasa kennan mashaayikaan du'aatan barattootan warri isa bira dhaabattan illee akhiratti haa gabbattu fiixan san haa duroomtu fiixan san haa beeytu yeroo nu jarjarsuudha beekana ol bal'inee isinin goona kun majmuu'ata shuuraan teessan jannatatti walitti isin haa qabu tokko tokkoo keessan imaana bal'aa rizqii bal'aa fayyaa bal'aa tokkummaa bal'aa anjaa bal'aa rabbi isin haa kennu barakaa rabbi isin haa godhu kennaan waa dabalti malee waan fixxuu ka jalqabdan kana itti fufaa yoo rabbi fedhe du'aa'ee durallee godhaa turree ammallee isinii goona galatooma baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran. Cumaan dalagaan akkanaa kun dalagaa jalqabaa malee dalagaa akhiraa kan ta'in illee ewa itti fufamuu qaba muuminni haga akhir isaa jannata ta'utti hin quufu boruma miidhamna boruma rakkanna kun amala kenna akka nyaataaf dhugaatiin amala kenna ta'e nama bira dhaabatuun nama gargaaruun amala kenna haa ta'u galatooma isinilleen waraara dhuftanii yuunivarsiitii Imaamu Saarii ziyaara dhuftanii anallee ziyaaruu dhuftan galanni keessan jannata haa ta'u galanni keessan ilmaan na caaltu sirra haa baatu galanni keessan tokko tokko nama kana ijaa rabbi isin haa godhu rabbi isin haa bal'isu maqaa yuunivarsiitii Imaamu Shaafiitiin maatii yuunivarsiitii Imaamu Shaafiitiin isin galatoonfadhe rabbi isin haa galatoonfatu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله